Hello, akkam jirtu harka fuunee egaan har'a sochii qaamaa nama hundumaa gargaara jedhu qabadhee dhiyaateera. Egaa sochiin qaamaa baay'ee murteessaadha. Fayyaa keenyaa fi jabinni qaama keenyaa murteessaadha. Fayyaa guutuu qabaachuu fi keessumaa waan qaama keenya keessa kuufamee furdinatti jijjiiramee booda dhibee namatti fiduu danda'u balleessuu fi to'achuu fi murteessaadha jechuudha jabinni qaamaa. Waan afurrii irratti akka hojjennu barbaada. Ani duraa mudhiitii ol jabina mudhiitii ol yookaan upper body jedhamudha. Egaa kana keessaa baay'inaan kan akkamitti irratti hojjennu ni barbaadu. Shoulderii yookaan immoo qoleen afaan keenyaanii laphee akkasumas immoo bicepsii fi tricepsii irree fuulduraa fi dudduubaadha jechuudha. Darbee immoo garaa keenyaaf maslii dugda keenya jabina garaa keenyaaf dugda keenyaaf kan ta'an jiru kan miila keenya sarbaa keenya jilbaa gadi miilli keenya jabaachuun isaa murteessaadha. Waa tokko baachuu fi deemuu fi fiiguu fi kaachuu fi miila keenyatti gargaaramnu hundi keenya isuma beeknudha. Afuraffaa immoo qaama waliigalaa kan hojjechiisu keessumaa rukuttaa onnee keenyaa ol kaasuutiin argansuu keenya dabaluutiin inni kun kaalorii gubuudhaaf yookaan immoo waan qaama keenya keessa kuufamee rakkinutti fiduu danda'u dhabamsiisuu nu gargaara jechuudha. Egaan push-uppiin laphee fi tricepsii nu gargaara jechuudha. Hirree dudduubaa fi laphee fi jabeeffachuuf. Push-uppii gaafa hojjennu akkuma beeknu hundi keenya akka kanatti lafa qabannaa qaama keenya qajeelchinee utuu hin jal'isiin mudhii keenya utuu gadi dhoksii dugda keenya utuu ol hin kaasiin akkasitti hojjennaa jechuudha. Kun tokkodha. Buunee gaafa ol kaanu lama jennaa jechuudha malee sadii afur jechuu hin dandeenyu. Akka kanatti hojjennaa 15 isaatu hojjennee marsaa afur gaafa hojjennu kana 61 hojjechuu dandeenya jechuudha. Guyyaa guyyaatti hojjechuu baanneeyyuu gaaf tokko bullee guyyaa sattaanutti hojjechuu dandeenya. Itti aansuudhaan bench press jedhama kuni kan agarru biyyatti dhagaarraa ashawaa simmintoo xaasaatti naquudhaan tolfanna. Muka sibiilas ta'uu danda'a kan gidduu goonee akka haandilitti akka qabannaatti gargaaramnu kan dhagaa gad buusnee ol kaasnaa jechuudha. Afura keessatti fudhanna hin baafanna gaafa ol dhiibnu. Garfinna keessatti fudhanna puushii gaafa ol dhiibnu hin baafannaa jechuudha. Kun egaa ulfaatina salphaadha. Kanaafuu salphaa ta'ee mul'achuu danda'a. Amma garuu ulfaatina guddaa gaafa hojjettan baay'ee sin hojjechiisa. Egaa namas immoo of biraa qabaachuu qabdu. Maaliif gaafa dadhabdanii bakka isaatti deebistanii yeroo keessan akka of hin miine namni sin bira utuu jiraate gaariidha jechuudha. Kanaan gaafa xumurru isa kana hirree fuula duraaf kan ta'u waa harkisuudhaaf kan ta'udha. Yeroo baay'ee wanti nuti ofitti harkisnu bicepsii keenya cimsaa. Akkuma argitanii isaan kun daampu jedhamu. Kunis ulfaatinadha. Tokkos ta'e lamaan hojjechuu dandeessu. Egaa ulfaatinni isaa ammuma cimee hojii isaa cimaa deema. Qaamni keenya qajeelee dhaabachuu qaba. Dugda keenyaan qolee keenyaan harkifna taanaan akkas goone yookaan duubatti harkifamnee gaarii ta'u jechuudha. Qaama keenya irra miidhaa geessuu dandeenya. Bu'aa kanarraa argannuus hin dhabnaa jechuudha. Kanaafuu qaamni keenya qajeelee dhaabatee suutannee ol finnee bakka isaatti deebifnaa jechuudha. Kun kanaaf nu gargaara. Akkuma kana wantoota garaagaraatti gargaaramnee hirree keenya fuuldura jabeessuu dandeenya. Wanta akka kanaa irra hojjetanii ol harkisuuf nu gargaara. Kana akka yaaditti waan akka laastikii waan akka gommaarraa hojjetachuu dandeessu yaada. Garuu dirqama qabaachuu hin qabnu kana. Egaa itti aansuudhaan garaa keenyaaf dugda keenya cimsuudhaaf wanti nuti hojjennu baay'eetu jiru. Viidiyoo gabaabaa akkasii irratti hunda isaanii kaasnee haasa'uu hin dandeenyu. Haa jennu namatu qabaattan of bira miila keessan lafatti nama jabeessee galchuu qabu. Akka kanatti harka of dudduuba godhachuudhaan kaa'atu jechuudha. Egaa namni miila kanaa qabe salphaatti kaa'a. Amma garuu harka koo gargaaramaan jira. Harka gargaaramni gaafa kaa'uun salphata. Garuu bu'aan isaas akkuma kana qindaataa jechuudha. Wanti salphaatti dhufu hin jiru. Kanatti hojjechuu dandeenya.
dhaabannee waan hojjennus baay'een jiru jechuudha. Kan garaaf dugda nu cimsanii xumura irratti xumura dura kan mudhiitii gadi yookaan miila keenya jabeessuu danda'an warra akka iskwaatii fa'aa. Iskwaatiin akka nama taa'uudhaaf dhaqee yookaan akka nama taa'umsa duubaa qabutti gaafa foormii qaama keenyaa kanatti qajeelchuudha jechuudha. Garuu taa'an jirru waan irra keenya hin qabnu gad bu'uu taana ol dhufa. Baay'ee amma dhumaatti ol dhufu namuu salphata. Achuma turuu qabnaa jechuudha yoo hojjechiisuudhaaf miila keenya. Yoo immoo kun nutti haa cimottanii citaa mukaa waan ulfaatuu akka dhagaas ta'uu danda'a. Waan akka kanaas yoo qabaattan isa qabattanii fuulduraa dudduubatti hirrees hojjechiisaa miilas hojjechiisuu dandeessu jechuudha. Egaa warri kun kanaaf nu gargaaru. Dhumarratti qaama keenya hundumaa kan hirmaachisu guutummaa qaama keenyaa kan hojjechiisan baay'eetu jiru. Mana keessatti kan hojjechuu dandeenyu alatti deemuutiin, fiiguutiin, biskileetii oofuutiin warra hojjechuu dandeenyu. Isaan kun baay'ee akka isaan barsiisan, isaan barsiisan egaa saffisaan waan hojjechuu qabnudha jechuudha. Warri kun fakkeenyaaf manuma keessatti bakkuma tokko dhaabannee yookaan iddoo bakkuma dhiphoo taatetti dudduubaaf fuulduratti fiiguutiin hojjechuu dandeenya. Miila keenyas hin cimsatuni. Egaa rukuttaa onnee keenyas hin dabalaa jechuudha. Kun gaafa dabalu immoo seelonni keenya inni waan nyaata barbaadaniif waan qaama keenya keessa kuufamee jiru caccabsanii dhimma itti bahu jechuudha. Darbee immoo jaampii jaakee dhuksa kana iddoo tokko dhaabatanii utaalu. Harki gaafa miilli keenya darbanamu harki keenya immoo mataa keenya irratti dhufee wal rukkutee deebi'aa jechuudha. Egaa akka kanatti 60 isaas 70 isaas hojjenne baay'ee irraa bu'aa argachuu dandeenya. Egaa kun gabaabaadhumatti akkamiin manatti sochii qaamaa hojjennee waajjirattis ta'uu danda'a carraa argannetti fayyaa keenyaaf waan nu gargaaru irraa argachuu dandeenya waan jedhudha. Tokko isaanii bal'inaan daqiiqaa 25 amma 30tti hojjechuu yaalla gara fuulduraatti. Hopfuulee kana ilaaltanii jaallattanii hin hojjettu dheena abdadhaa. Nagaatti guyyaa gaarii.